Mariin biyyoolessaa baay'ee gaariidha. Turtii hanga yoonaa turre keessatti yaada biyya kana ijaara jedhamu fuunee dhufnee jirra. Akkasumas immoo gaafa as keessa dhufnee gallu gareedhaan ijaaramnee kudhaniin yaada dhuunfaa keenyaa ibsaa turre jechuudha. Garee 10 keessatti yaada dhuunfaa keenyaa ibsaa turre. Ani kan ofii kooti qabadhee jiru. Kabiraas immoo kan ofii isaati qabatee jiru yaada dhuunfaa kan biyya kana ijaaru jedhamee yaadamu garee 10 keessatti kaasaa turre jechuudha. Rakkoon biyya kanaa maayini beekamaadha. Rakkoo biyya kanaa, rakkoo nageenyaa, rakkoo tokkummaa, rakkoo naannummaa, rakkoo hedduutu ture jechuudha. Walitti bu'insi kiraayisisii walitti bu'insa hedduutu ture jechuudha. Kanaaf walitti bu'insa kanaaf sababa kan ta'e maali kan jedhu namni yaada dhuunfaasaa haala naannoo haala iddoo jiraatu irraa ka'ee kaasaa ture jechuudha. Kana garee 50tti walitti dhufne jechuudha. Garee 50tti yaada kan koo jedhu sana kan keenya kan jedhutti fide jechuudha. Kan walii keenyaa taasifne jechuudha. Kanaaf iddoo sanattis immoo yaadni dhufe sun yaada gabbataa biyya ijaaru ta'ee gara 250tti ceenee jirra. 250 sunis immoo kan biyya kanaa taasifne jechuudha. Kan gooxii kanaa ta'uu hin taane, kan iddoo kanaa ta'uu hin taane, kan waliigalaa kan biyya kana ijaaru taasifne jira jechuudha. Waliigalaan gara 500tti gaafa dhufnu immoo yaada Itoophiyaa jedhu sana fudhannee dhufne jechuudha. Kan Itoophiyaa waliigalaa kan jedhu sana fudhannee kana kunis immoo gaafa dhufee ilaalu rakkoosa hundinuu kaasee mariin kunis akka biyya keenyaatti akka Itoophiyaatti yeroo jalqabaaf iyyuu haa ta'u malee sana keessatti mariin akka kanaa kun hin turre. Kanaaf kan kooti, kan keenya, kan biyya kanaati, kan Itoophiyaati kan jedhu sanaatiin waan amma gara goolabaatti dhufaa jirruuf baay'ee gaarii fi kan namatti tolu. Akkasumas immoo biyya kanas immoo hin ijaara, hin ceesa kan jedhu sana. Kanarraa abdiin nuti qabnu tokko biyya cimtuu ijaarra. Biyya cimtuu ijaarra, mootummaa cimtuu dhaabna. Akkasumas immoo garaagarummaa kan ture sanallee hin dhabamsiisna jechuudha. Garaagarummaa hedduutu ture, walitti bu'insa hedduutu ture. Kanaan hin dhabamaa. Kabira rakkoon nageenyaa biyya keenya keessatti sababa adda addaatiin turellee marii kanaan hin dhaabbataa abdii jedhudha kan qabu. Mariin biyyoolessaa marii baay'ee gaariidha. Sadarkaan amma naannoo irraa kaasee haga ammatti deemnee dhufne haaluma baay'ee bareedaa fi gaarii ta'eenidha. Biyyi kun bifa kanaan tokko taate kallattii hundarraa naannolee hundarraa bifa kanaan dhufanii rakkoo Itoophiyaa keessa jiru fi furmaata jiru bifa tokko ta'een haala kanaan qindeessuunsaa baay'ee gaariidha. Waan baay'ee namatti toludha. Marii biyyaa cimsuun tokkummaa biyyaa ni dabala. Rakkoowwan biyya keessatti uumaman rakkoo daangaa ta'uu, rakkoo sabaaf sablammii gidduutti uumamu kana furuudhaaf mariin baay'ee murteessaadha. Akka naannoo keenyaattis yookaan immoo akka Oromootti mari'ataan gowwaan qabudha Oromoon. Kanaaf akkuma aadaa keenyatti Oromoon odaa jala taa'ee rakkoowwan jiru furaa kan ture akkuma sirna gadaatti, amma immoo akka biyyaatti akka Itoophiyaatti bifa kanaan mari'annee rakkoowwan biyya keenya keessa jiru tokkummaadhaan furuun waan gaariidha jedheen fudhadha.